Akkam jirtan hordoftoota keenya oduu yeroo kana sin dhageessisna ittiin hordofaa. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa jaartee ganda Haroo Haboo jedhamutti hidhattoonni fannoo humna guddaan cabsanii seenuun uummata miidhuu fi qabeenya uummataa saamuun himame. Oromiyaa keessatti keessumaa naannoo godinaalee Wallaggaatti humnoonni finxaaleeyyii fannoo uummata nagaa ajjeesuu fi saamuu kan amaleeffatan yeroo garaagaraatti godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa jaartee irra deddeebiin uummata nagaa ajjeesaa fi qabeenya uummataa saamaa turaniiru. Garuu utuu yaadii fureen wajjin jiraannu keenya irraa nu buqqaasa. Hanoota nuti saaman mana keessaa horii keessaa qullaa buufu. Qabeenya qabnu manaan baafanne horii qabnu manaan baafanne dabtarii keenya illee manaan baafanne ijoollee keenya ganneeti baane. Aanaa Jaardagaa jaarteetti humnootiin finxaaleeyyii Amaaraa fannoo kun kaleessa galgala eebileejjaa bara 2025 galgala keessa sa'aatii 12 irraa eegalanii humna guddaan cabsanii seenuun uummata nagaa ajjeesuu fi qabeenya uummataa saamuun maddeen ibsaniiru. Aleella humnoonni kun adeemsisanii lubbuun akka wanatti ba'ee fi qabeenyi saamame adda kan hin baane ta'us eerameera. Hordoftoota keenya waan hordoftaniif galatoomaa jecha odeeffannoo dabalataa waqtaa fi haqa qabeessaaf YouTube keenya subscribe, like, share gochuun hin dagatiin naamsa keenya horaa bulaa diibana.